من خنت أسن دئين فلاد والله 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 ثم والله وبالله وتالله حمزة إنما أنا في تأكم مسألة نرت أوفجيز مرتب والله 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 أقسم بالله جافن دويل قبر إسلام آخر ستكنن نهين قبر كانن دامدس سغلي فيديو وارا بدل لفقات في تد هاسج أرانكت Mama keenya aarri waa hunda nama ni godha. Islaamummaan akka waa hundarra bareeddu ni beeytaa. Komantii namaatii fi namaaf jettee akkanaan godheessu. لا ظلمي نرت الراوت ماله أنا Namaaf bar ربي إسلام أنا كن ummata malee لا لا islaamummaan nama hin zallamne لا mamma baya. لا كزيمت همزة كزيمت لكي همزة أبان فدي وان فدي تأمنوا كفروا مرجع كابامون كاب Wallahi mirga qaba. Garuu ayata kanan irraa fate mamma baya. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. لا سنجر كن صب Ayanni kun soba. إيه صب وما لا خجمت ومرة سن صب ربين كي جبروتني مينيسون أنا ميود ما أنت Meema maaliin simiidhe rabbiin? واحد أن على الظلمي جدا نرت راوت ظلمي جدا ربي ما إساهمته ظلمي جدا نرت راوت تو كفا ilma namaa godhee na'uumuun sunuu na zollume taakka jedhe ni dhageessaa miti ilma namaa godhee na'uumuun sun na miidhe ana zollume hallamaffaadhaati ofii isaatiif fatanaa baay'eedhaan nama kore sadaffa makluuqa isaatiin na zollume waa sadiin kanaan rabbiin akka malee daangaa natti dabre waa sadiin kanaan akka malee daangaa natti dabre. Ani garuu akka namatti akka Hamzatti wanni niin sii dhaamu maamma bayaan. Waan ati arra aaraa illihii gootu kana ummanni kun si waraabbatee boru siin dhawa. Barsiifan kakadhaan siin jee wallaahi yoonaan ka aaraa ka godhu taate obboleessoo maabaraatiin na gubba jiraa wallaahi summa wallaahi if qabeetan si argisiisan siin jee ani dhageeffadhuan ilaa maqaa islaamaatiin islaamummaa tanarratti du'uudhaan hin filanne dhageeffadhu yaa obboleessoo dhageeffadhuan amantaa islaamummaa bacirras islaamummaa fi ummata maqaa islaamummaa amantaa himatu kanaa wajjiin jiraachuu mannaa jara kiristaanummaa kasilaa guyyaa tokko isaanii nama isaanii akkanatti qeessee akkanatti itti duulu nama tokko agarteen beektu maaliif amantaa isaanii akkana laal taajjabeetan illaa amantaa isaaniitittu amantaa dhugaatii amantaa haqaatii amma hadiisa nabii tokko man salima almuslimuuna min wallaahi hadiisni sun hadiisa baaxila ta'uudhaartiittu arra gannasiin onneeti keessa bakka hadiisa waallaayyuu hadiisa namni hudduudhaan ittiin haqatu san hadiisa san natti fakkaateen man salima almuslimuuna min lisaanii wa yadihi muslima jechuun nama arraba isaatii fi harka isaatiin naga bayee shuf kan qara'u isaan obboleessu ilaal kan hadiisa kana qara'u isaanuma okay isaanii itti dalagu agartee ati isaanii itti hojjetu agartee haya allaal obboleessu dhageessee naana dhageessaa miti walumaa galatti faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur abbaan fedhe waan fedhetti amanuufis mirga qaba waan fedhetti kafaruufis mirga qaba obboleessa kiyya qaali dhageeffadhu riippoortii fiti yoo feetan godhaa gubaa
Ani amma walii ganaa isin turpoortii na godhaa bakka itti wal geenyu hin qabnu. Wallaahi ta akhira irraa xumuramu. Riippoortiidhaa miti. Ilaala. Riippoortiidhaa miti ta irraa akhira macarrasaati. Lammaffaa warri rabbi arrabsite jettan ani rabbi komachuu mirgan qaba. Waa sadii maaliif na zollumtee tokkoffaa duniyaa tanarratti nama na godhee na uumuu isaati. Tokko kana. Kan lammaffaadhaati duniyaa kanarratti nama godhee na uumuu isaati. Kan lammaffaadhaati nama okkore daangaa natti dabre akka malee daangaa natti dabre. Gaggara biraatiin ofuma isaatiin rabbiin dubbateeti rabbiin hamma takka gabricha isaa hin miidhuu jedha afaan isaatiin. Shoof dhaggeeffadhu. Hamma takka rabbiin gabricha isaa hin miidhu ja'aate asiin immoo fatanaa fi waa hedduudhaan na miidhee daangaa natti dabraa jira. Sadaffaa gabroota makluuqa ofii uume narratti bobbaase. Maal jedha hadiisul qudusii keessatti hadiisul qudusii yeroo jan waan ma'anan isaa rabbi biraa dubbatame lafziin nabi Muhammad biraa dubbatame. Barakkasi. Laal ani laal maal jedhe inni haramtu zulma jedhe. Rabbiin zulmii ofuma isarrattu haraam godheeti eeganaa isinirratti illee haraam godheetan jira wal hin miidhinaa wal hin zulluminaadhaa jedha. Dhageesse daangaa walitti hin dabrinaadhaa rabbiin jedhe hadiisa sasan keessa ofii gocha kana dubbatee gocha kana raawwatee hogga ana zullumu ana miidhu akkamiin siin jedhe achirratti wallaahi ta'e irraa macarrasaadhaa gararraa muradhe. Hamza kun kana carraan keeti gama biraatiin riippoortiidhaa miti wallaahi waan feete gootanis wulii wanni ganaa walaa sooshaal miidiyaadhaa bakki itti wal geenyu sin qabnu abbaa kiyya qaali bakki itti wal geenyu sin qabnu wallaahi arrarraa kaasee anaamii sooshaal miidiyaa kanarratti yoon agartan taatan achi dhokadheetan amantaa sana achi qabadhee deemee taa'ee jiraadhan abbaa kiyya qaali.